Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoonni amantaa musliimaa hundi keessan Eid Mubarak bagatti geessan akka lakkoofsa hijiraatti 1444ffaa soomana baranaa nagayaan xumuruu keessaniif baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Walaloo gabaabduu takka walakkaa tanatti isiniif hin dhiyeessa. Dandeettii isaatiin taanaan xumurre kunoo soomana baranaa kan waggaa dhufuutiif rabbi nu haa buganaa jannee kayrii gurguddoo wal bilatti dhiifnaa soomanni kutee jettanii hamtuu duraan daleeydan akkatti hin deebine kabajaa guddaan isin gaafanna. Baga geessan baga geenye soomana gaarii dabarsinee kunoo Eid Mubarak bagatti isiniin gee. Hordoftoota chaanala kiyyaa sabskiraayistiin keessan waan irraa laaffateef na gammachiisaa naatti dabalaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee takkanaa galatooma isiniin jaaladha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Iida gaarii